my beloved families, did it all English with C's. Today we deal with self-introduction. Har'ammoo akkaataa kamiin afaan Ingiliffaatiin akka of ibsin akka carraa ta'ee nama haaraa bakka garaa garaatti yoo barre afaan Ingiliffaatiin of ibsuu barbaada. Akkuma kanas walitti qabama namoota like mana barnootaa ta'uu danda'a, walgahii garaa garaa ta'uu danda'a, bakka mittu ta'uu danda'a. So afaan Ingiliffaatiin of ibsuu yoo barbaad akkamittiin akka of ibsuu laallaa jechuudha. What till very end of this lesson? Let's dive into it. Great. Jalqaba irratti ganama yoo ta'e good morning dha kan nuti jennu. Waaree booda yoo ta'e good afternoon dha. Gara galgalaarraa yoo ta'e immoo good evening kan jennudha jechuudha. Garuu isa sanas ganamarra waaree booda akkuma kanas immoo galgala afaan garaa garaa yookiis immoo wantoonni garaa garaa kana fayyadamuu irraa walumaa galatti jecha isaan kana hundumaa bakka bu'u greetings kan jedhu fayyadamuutiin jalqaba irratti hello greetings jechuu ni dandeenya haa jechuudha. Hello greetings, say with me. Hello greetings jechuun hello nagaan siif haa ta'u jechaa jirraa jechuudha. Waaree booda haa ta'u, ganama haa ta'u, galgala haa ta'u, sa'aatii kamittuu kana fayyadamuu dandeenya jechuudha. Homaa rakkoon qabu. So erga hello greetings jennee bakka sanatti namichi sana wajjin wal arguu keenyaaf yookiis immoo namoota walitti qabamanii jiran sanaa wajjin bakka tokkotti argamuu keenyaaf natti toleera. Gammadeera bakka kanatti si waliin argamuu koof yookiin isi waliin argamuu koof jechuun keenyinaaf. So akkana jechuu barbaan I'm really excited to be here with you. I'm really excited to be here with you. Jechuun ni dandeenya jechuudha. Ani dhugaadhumatti I'm really jechuun dhugaadhumatti jechuudha. Excited jechuun natti toleera gammadeera jechuudha. To be here asitti bakka kanatti jechuudha. To be here with you jechuun si waliitiin jechuudha. Yoo isaan namoota hedduudha yoo ta'es nama tokkodha yoo ta'es with you kan nuyi jennu homaa rakkoon qabu sana with all of you jechuu dandeenya, with you jechuu dandeenya, no matter. So I'm really excited to be here with you. I'm really excited to be here with you jechuu ni dandeenya jechuudha. Dhugaadhumatti iddoo kanatti si waliin argamuu kudhaaf natti toleera jechaa jirra jechuudha. Excellent. Erga kana jennee let me introduce myself. Mee of haa ibsu yookiis of an ibsaa ni jenna sana booddee. Let me introduce myself jechuu ni dandeenya jechuudha. Sana booddee mee of haa ibsu yookiis mee of an ibsa jechaa jirra jechuudha. So akka kana jechuu ni dandeenya jechuudha. Erga akka kana jennee sana booddee maqaa keenya ni himannaa jechuudha. Good. Ani maqaan koo akkasii akkana wantoonni kanaaf kana fakkaatan informationii waan jiran himuu dandeenya jechuudha. So my name is fakkeenyaaf ani kiyya yoon himuu barbaade my name is Sisaay Faantaa jechuu nan danda'a jechuudha. My name is isinis barbaadan fakkeenyaaf my name is Joseph Faantaa, my name is Bulchaa Faantaa, Tolaani Faantaa, like that. Maqaa barbaadan my name is Alamaayyoo Guddataa, my name is Obsaa jechuu dandeessu jechuudha. So my name is jennee maqaa keenya galfachuu yookiis immoo himachuu ni dandeenya jechuudha. Erga sana jennee ani bara akkasiin dhaladhee iddoo akkasittiin dhaladhee jechuun keenyinaaf akkas jechuudhaaf immoo akkasiin dhaladhee ni jenna. So I was born in jennee bara dhalanne fakkeenyaaf bara 2000 dhalanne yoo ta'e Girigooriyaanii fi Itiyoophiyaan kalaandarii isin ofii keessatti jirachuu dandeessu. So fakkeenyaaf akka Itiyoophiyaan kalaandariitti haa ta'u yookiis akka Girigooriyaan kalaandariitti bara 2000 dhalate yoo ta'e namni tokko I was born in 2000 according to Gregorian calendar or Ethiopian calendar. Isa kana ofii keessan bifa barbaadan jijjiirachuu dandeessu. Garuu I was born in jettanii bara dhaloota keessanii galchuu ni dandeessu jechuudha. I was born in jennee bara dhaloota keenya himannaa jechuudha. I was born in say with me. I was born in good. I was born in jennee 2000 or 2005 or 1995 or like that. Bara dhaloota keessanii galchitu jechuudha. Excellent. Erga kana jennee bara dhaloota keenya erga himne so bara haa jennu namni tokko bara 2000 dhalate yoo ta'e amma umriin koo 17 dha jedhu akka Itiyoophiyaan kalaandariitti 2017 kee jira waan ta'eef jechuudha. So now I'm 17 years old. Now
am 17 years old. Now I'm 17 years old. Now I'm 17 years old. jechuun ni danda'a jechuudha. Now jechuun amma umriin koo waggaa 17dha jechuu yoo barbaade jechuudha namni sun. So amma ka jedhu sun now dha. I am ka jedhu sana jechuudha. Ani 17 years old waggaa ka jedhu. So waggaa 17dha jechaa jirra jechuudha. Good. Erga umrii keenya himannee so yoo bakka magaala jiraannu sana himachuu barbaan I live in fakkeenyaaf Addis Ababa yoo ta'e Addis Ababa city like Finfinnee keessa jiraanna yoo ta'e I live in Addis Ababa city. I live in Finfinnee Addis Ababa city jechuu ni dandeenya jechuudha. Yoo Naqamte ta'e I live in Naqamte city. Yoo Jimma yoo ta'e I live in Jimma city jechuu dandeenya jechuudha. I live in jennee magaala jiraan yookiis immoo bakka jiraan himuu dandeenya jechuudha. Excellent. Sana booddee erga magaala jiraannu sana erga himannee booddee yoo barataadha yoo ta'e ani amma barataa kutaa kanaati yookiis immoo barataa waggaa kanaati jechuun keenya nafu. Yoo hojjetaadha yoo ta'e immoo hojjedhaa seektara akkasittiin hojjedhaa jechuun keenyi hinaafuu jechuudha. So akka sana jechuu barbaade fakkeenyaaf barataadha yoo taane currently I'm a student of grade 8, 5, 10, 12 like that. Or currently I'm elementary student, or currently I'm high school student, or currently I'm university student jechuu ni dandeenya jechuudha. Currently yeroo ammaa kana ani a student of grade 8, grade 10 class keenya jechuudha. Kutaa keenya bifa kanaan himachuu dandeenya jechuudha. Yoommoo generally dubbachuu barbaan currently I'm elementary student, currently I'm high school student, currently I'm university student jechuu ni dandeenya jechuudha. Dimshaashumadha. Yoommoo hojjetaadha immoo taane yookiis immoo dhaabbata tokko yookiis immoo bakka tokko hojjenna yoo ta'e currently I'm an employee jennee dhaabbata keessaa hojjennu sana electric utility yoo ta'e electric utility, Addis Ababa City Government yoo ta'e Addis Ababa City Government, Ministry of waan barbaanne seektara barbaanne sana currently I'm an employee jennee dhaabbata sana galchuu ni dandeenya jechuudha. Dhaabbata sana galfachuu ni dandeenya jechuudha. Great. Yeroo baay'ee especially barattoota yoo taane yookiis immoo namni kamiyyuu interestii waa tokko fakkeenyaaf ani saayinsii yookiin teknoolojii yookiin aartii waan akkasii fedha akkasii qabaa jechuu dandeenya. So akkasana jechuu barbaan I have a strong interest in science. I have strong interest in technology. I have strong interest in art jechuu dandeenya jechuudha. Art and literature jechuu ni dandeenya jechuudha. I have ani nan qabaa strong interest fedha guddaa in jennee waan na barbaanne saayinsii yoo ta'e saayinsii, teknoolojii yoo ta'e teknoolojii, literature fi art yoo ta'e art and literature jechuu ni dandeenya jechuudha. I have strong interest in science, technology or whatever it is. So bifa kanaatiin ani fedha akkasiin qaba jennee fedha keenya yookiis immoo wanta keessa keenya jiru himachuu ni dandeenya jechuudha. Excellent. Inni ka biraan waa'ee akaadaamiitiin alammoo ani hoobiin koo yookiis fedhi koo waan akkasiiti. Bishaan daakuun jaaladha, kubbaa taphachuun jaaladha, kubbaa miilaa ta'uu, kubbaa harkaa ta'uu, baaskeetboolii waan barbaanne yookiin kana fakkaatan jechuu dandeenya. So apart from academics or my hobbies, I love swimming. Hobbiin keenya my hobbies ka jennu sana jechuudha. So apart from academics, I love playing football. I love swimming. I love reading fictions, poems, and the like. I love jenne wanta jaallannu sana wanta feenu hobbiin keenya yookiis immoo fedhi keenya wanta itti bashannannu yeroo jiran ala maal akka ta'e himuu ni dandeenya jechuudha. I love swimming. I love reading books or reading fiction or reading Bibles. I love playing football, playing volleyball, and the like. So ada kana jenne umarati my future dream is to become a doctor or an engineer or a pilot
kan barbaanne jechuu dandeenya jechuudha. My future dream is to be a doctor. My future dream is to be an engineer. My future dream is to be an artist. Whatever it is, wanna feenu jechuu ni dandeenya jechuudha. Bifa kanaatiin bifa salphaateen afaan Ingiliffaan introduce of gochuu yookiis of himuu nama wajjin wal beeksisuu ni dandeenya jechuudha. Thank you. See you again.